oduu ammee geeba kana dhungachuuf dhagaan nuti cabsine hin jiru. Waggaa 22 kana dhagoota hedduu caccabsinee obsaan kunoo arraan tana dhunganne jechuudhaan geeba ol qabu irratti gammachuu fi aarsaa isaan kafalanii bu'aa bahii keessa dabran hunda himaniiti jiran. Mee mootummaan Keeniyaatii fi itti aanaa muummicha ministeera Itiyoo waan ja'an dura isinii gabaafne gara qabxiilee isaanitti isinii dabarra. Abjuun keenya hiikamuu danda'a garuu gonkumaa hin dhaamu. Deemsi ni dheerata garuu galmi hin jijjiiramu. Qabsoon hiika qabu yeroo hunda cimaa fi hojii barbaachisaa ta'a. Nuti garuu murannoo, kutannoo fi amala qabeessa kanaaf xiyyeeffannaa fi quuqamni keenya gara fiixaan nu baasa. Mo'achuuf hojii keenya hojjechuu fi jireenya keenya sammuu chaampiyooniitiin jiraachuudha qabna jechuudhaan Arsenaal irraa fakkeenya fudhatee Arsenaal baga gammaddan akkasumas hojii qabinsaa fi yaada fakkeenyummaa waan qabdaniif galatoomaa jechuudhaan mootummaan Keeniyaa dhaamsaa fi kunoo akkana jajjabinaa fi barnoota irraa baratee fi galatoonfatee hedduu irraa gammade. Akkasuma hawaasni Keeniyaa arraan tana galaanumaa ba'ee Ugandaan akkas Itiyoophiyaan akkas itti aanaa muummichi ministeera Itiyootis dhugatti jechuudha. Warroottan asirraa Arsenaal irraa waan nuti barannu warroottan nama qeeqan hundinuu booddee gaafa ati jechuu qeeqa san hundaaf mataa qabachuu dhiiftee qabsoo itti fuftee galma yaaddu san geessee harka siif rukutan jechuudhaan har'a Arsenaaliif warroottan qeeqaa waggaa 22 qeeqaa baan rukutaniif baay'eetti irraa waa hubatee bifa siyaasattis jijjiirratee akka jabaanne itti fufnu boruu harka nuu rukutanii keessa galfateeti jira. Mee akkaataatti isaan chaampiyoonaa fuudhan chaampiyoonaa ta'an waaw nama dinqisiisa. Taphni Pirimeer Liigii Ingilaandii bara 2025 irraa hanga 2026 xumurame. Arsenaal gaa bara 2004 irraa hanga 2026tti takkaa jechuudha geeba dhungattee hin beekne gaddaan guutamteetuma qeeqa hunda uffattee galtaa turte irra dhagaa cabsitee as geesse. Arsenaal taphoota 38 taphateen taphoota 26 injifachuun taphoota 7 qixa bahuun taphoota 5 injifatamee qabxii 85 waggoota 22 booda chaampiyoonaa ta'eeti jira. Galchiiwwan 70 takka lakkoofsisuun galchiiwwan 27 ammoo keessummeesseera. Maanchestar Siitii fi Maanchestar Yuunaayitid, Aston Villaa fi Liverpool wal duraa duubaan sadarkaa 2ffaa hanga 5ffaa qabachuun hirmaannaa chaampiyoons liigii Awurooppaa argataniiru. Boorniwaazii fi Noozerlaandii fi hirmaannaa liigii Awurooppaa yoo argatan Biraaytan kaanfiraansii fi liigii argateera. Kilabni lixa Landan Cheelsii fi hirmaannaa taphoota Awurooppaa ala ta'uun xumureera. Wolvesii fi Neerlizii fi West Haam gara gaditti bu'aniiru. Haala kanaan jechuudha Arsenaal arraan tana chaampiyoona taateeti jirti. Waan nama ajaa'ibsiisu waggaa 22 kana hunda obsanii arrammoo addunyaan guutuun harka rukutaa fi jirti. Inumaa guyyaa cidha gammachuu isaan arraan tana madaraka irratti ol ba'anii geeba dhungachuun ol qabanitti biyyoonni akka Itiyoo, Keeniyaa fi Ugaandaatti jechuudha danda'ee keeka muruudhaan kunis sangaa qaluun kunis re'ee bitee qaluun kunis hoolaa qaluudhaan haala numaa jechuudha adda ta'ee fi ayyaana addunyaa irratti hin argamne akka ayyaana addunyaa irratti hin argamneen kabajuudhaan gaggeessaa oolanii gaggeessaa jiran. Inumaa Itiyootti jechuudha. Aktivistiin beekamaan addunyaa kan dhalataa UK ta'e Diilan Beejii bakka inni jirutti har'a Finfinneetti jechuudha bifa gaariidhaan gaggeessanii jiran. Arsenaal inumaa sadarkaa kanatti addunyaa gooftigee namni yaadee hin jiru inumaa goosuu bira kutee barnoota irraa fudhachuu mootummoonnis akka siyaasatti dabsachuudhaan itti fayyadamuun galatoonfatanii waa hedduu nu barsiifte jechuudhaan haala gaarii obsa isaan qaban irraa waa baratanii jiran. Hawaasni immoo gammachuu harka rukutuu malee kanneen kammoo irraa waan hubatin akkanumatti gammachuma namni harka rukutaa jirus jira. Ifaan ifatti wanni mul'ataa jiru addatti waan nama ajaa'ibsiisudha. Warroottan kilaba isaanitti dhaammataniis kunoo muraasa Pep Guardiola fi Mo Salah, Ronaldo fi Silva, Robertson fi John Aisola. Waggaa 22 booda waancaan gurra lama mana Arsenaal fa'aa seeneeti jira. Ifaajee yeroo dheeraan booda
har'a waancaan fuudhuun addunyaallee ajaa'ibsiisaa, addunyaallee dinqisiisaa jira dhugatti. Adduma tan Arsenaal tun ajaa'ibu hanga addunyaa guutuu goofte takka ajantaan akka irraa addunyaa goosee hin jiru. Hunda caalaa jechuudha. Sirni Arsenaal injifannoo fi qabeenya isaa irratti fudhachaa jiru suuraadhaan yeroo agarsiifamus akka isin gartan kanatti ibsama. Har'a Finfinneen bakka diilamee jirutti jechuudha. Gammachuu Arsenaaliif haala gaariidhaan inumaa ayyaana guddaa akkanaa takka addunyaa irratti hin agarre haala si'achiisuun gaggeessaa jiran. Itti aanaa muummicha ministeera Itiyoo akkana jechuudhaan bifa siyaasaatii fi haala barnoota qabuun Arsenaal irraa jechuudha hubatee baga gammaddees dhaame. Daandiin carraaqqii miidhamaan guutame ta'uu kan ibsan obbo Tamasgeen jechuudhaan dhumarratti injifannoon mi'aawaa ta'uu ibsuun qeeqnii fi gufuun abjuu dhugoomuu akka hin dandeenye taatee ifatti agarsiisan ta'uu ibsaniiti jiran. Deeggartoonni maatiiwwan Arsenaal hundaan baga gammaddan jee jira. Addunyaan har'aan tana Arsenaal jettu tun waggaa 22 isaan jechuudha waancaa dhabuudhaan qeeqa irratti tuulamuu fi gadda jechuudha waancaa dhabuu yeroo hunda takkaa geeban dhungatiniin galu jechuudha. Ifatti har'ammoo gammachuudhaan guutamee kanatti ibsaa jira. Har'arraa wanni baratamu waan guddaadha, waan nama hundi jechuudha barachuu qabuu fi namni hundi qoma keessaa qabaachuu qabudha. Ammoo wanti takka ammaas irratti jabaannaan qabsoo san galmaan numa geessaan ifatti baramaadha. Asirraa fa'aa asirratti baratamaadha. Hedduu jabaachuun akkana laal waaw kaayyoo galmaan hin ge'uudhaaf wanni kararraa si dabsuu hin jiru. Akkuma mootummaan keenya dubbatetti mootummaan jechuudha hiikoo handaatis waan dubbatanii qaba. Kan Somaalii kan Itiyootis itti aanaa isaa bakka bu'uudhaan dubbateeti jira. Akkana kunoo waaw akkana isin maalirraa barattan waa hedduu irraa baradhe inumaa jechuudha laal kan jechuudha daawwatus gammachuu akkanatti keekarraa hanga gaalatti qalu isaan jechuudha waa hunda duraanis gatii isaanii itti kafalaa waa hunda itti kafalan warroottan irraan tan ammoo chaampiyoonaa ta'an kun hedduu nu gammachiisanii jiran. Kanaaf waa hedduu irraa barattan jennee abdii qabna. Galatoomaa jabaadhaadha. Amma immoo dhaloonni dhufoo jechuun waa hedduu akka irraa baratuu fi namuu qabsoo kaayyeeffatee fi waan qabatee galmaan gahuuf akka tattaafatee jabaatee itti fufuu qabu. Ifatti jechuudha obsaa fi waa hunda qabaachuun akka nama barsiisu. Waggaa 22 namni obse jechuun waan lakkaa'amuu miti. Waggaan tokkoo miti jiini tokko nama miidhametti hangam takka akka ulfaatu tilmaamuun nama hin dhibdu nama hunda keessattuu ifa. Hundaafuu akka kanarra gahee jira. Baga gammaddan jennaan nuti Arsenaaliin baga gammaddan baga mootummootaa fi hawaasaa hunda jechuudha waa barsiiftanii. Cuunfaa oduu yeroo ammaan tanaati oduun har'a qaban fakkaataa kan biraatiin akka deemtu ishee godhan fayyasa. Qophiin ispoortii inshaallah fuulduratti itti isiniif fufa isiniin jenna galatooma.